Yo lafa kanarratti maqaa akka dubbate booddee waan waaqayyo lafa kanarratti hojjete mee waaqayyo saba kanarratti dhugaa ba'i. Ani wanti waaqayyo lafa kanatti naa godhe waa guddaadha. Dursa maqaan koo Bobbaa Kumsaan jedhama kan nuti waldaa obboloota isaa Damoorraayi. Maal asii ta'u waa'ee ulfaataadha. Inni isaa jechuudha torban lama irratti lafa kana kanan dhufe isa booddee dursa rakkina irra ga'e waa'ee guddaadha. Inni sababiin sabaadha bakka hojjedhu masaaraa qawwee na ilaa fudhatan jechuudha haddee na ilaa fudhatanii isa booddee ji'a tokko mana sirreessaa ture. Mana sirreessaa ture kan ji'a lama naa qabanii gaafa ji'a lamaa dhuftaa irratti qarshii kuma kudhan wabii na qabsiisan tan gale. Gaafa gaduu gaafa ji'a lamaa kana gaafa qaxaroo koo ga'u guyyaa lama na duratti tafe qaxaroon kochaa lamaan irraa jechuudha. Amma siif jabaata kana fuuldura jira. Asitti lafa kanatti namni kissii hundamaa sirra jiru as keessa jirta. Kissii ariifachiisaa koottas baheedha. Namni biraa jiraataa laata jedhatan simbineetoo taa'e. Amma jennaan lakki sirra darbu jirta hundamaa jirta as keessaa kan hinaan jedhan achumaanan ka'e. Gaafan ka'u yaa buleessa koo na hidhama jettee yaadduuf taati garuu hidhamtu galmeen kee cifameedhaan haan jedhan. Isa booddee gaafan ka'ee gaafa qaxaroo koo gaafan dhaqu nawwaamne ilmaan ta'a haati koo abbaan koo kan mucaa kootii har'a dhumataadha waan ta'eef inni galu qixxee du'aati silaa hidhaa waa geggeessuu dhumneedhaan gaafa isaan jedhanii dhaqee isaa torbattuu gaafa dhugoo isaatii booda kootu naan jedhan achi isaatii godhata gaafa dhaqee gaafa dhuu mee lakkoofsa galmee kanatti ni jedhe gaafa lakkoofsa galmee kootti himu lakki obboleessa koo galmee kee har'a isaatii shanitti cufamee ati bilisaan. Mesti kan kuas coba berame. Aku masih geggeessinaadan. Waaqayyo mutume. Namni waaqayyo iddoo kanatti ati ni dhabdu galmee kee maal ta'eera? Galmee kee cufamee ati bilisaan. Amiin. Mesti ani bilisa yaame. Akkanii ani bilisa yaame. Namni waaqayyo galmee kee maal ta'eera? Bilisaan cufameera. Galmee kee cufameera bilisaan. Bilisa laata. Ati kan hidhama maatiin kees ni mucaa keenya geggeessina kan mucaa keenya har'aa jedhaniiti si geessan. Egaa meeshaan kun waan ulfaataadha waan ta'eef qaama mootummaati waan ta'eef waan ulfaataadha. Mootummaan akka barbaade gochuu danda'a. Mucaa keenya har'aa dhumaatiin geggeessina nafaan deemanii bu'u maatiin koo. Gaafa kanaa galmee kee cufamee booddee gaafa hojjaa kootuuti qarshii kee kuma kudhan foormii buutiiti baafadhuu naan jedhe. Gaafa hojjaa sana gaafa naquu lakkoofsa galmee koos ilaalanii bakka kan kee kun nuun galle waan cufe yuun beeku jiraan nu gabbeera waan ta'eef. Gabatee waan cufe yuun beeku jiraan nu beera waan ta'eef mee qorannaati jalamaan kana kootu qarshii kee baafadhuu irra saffisaan kenna. Amma qarshii kee fudhatte. Fudhanne qarshii koo gaafa jalamaan kootu ta'u garuu baafadhuu jala keessatti nuti beera waan cufe yuuti beeku. Wayi ati beektu malee kan. Kitaaba jechuun akka kootti baay'ee ulfaata. Eenyumtuu obboleessinis obboleettis haadholiin keenyas firallee obboleessallee kan dhibamullee dhukkubsatullee gara lafa kanaa fiddanii paastar Magarsaa kan jira waldaa sanillee fiddanii akka isaaniif waaqayyoollee dabarsee kana caalaa ayyaana isaa baay'isuu gargaara dabarsuu barbaada. Inni guddaan immoo anis dhaloonni illee fakkeenya isaanii taatanii warra biyya lafaarrallee jirullee isaan irraallee waa baay'ee barannee waa baay'ee hubanne akka hojjennu jechuun barbaada. Waaqayyo immoo ayyaana isaa dachaa isaan irratti baay'isuu jechuun barbaada. Isaan cina mukkee dhaabbannee hojii waaqayyo kan akka salphaa sitti fakkaatiin iddoo kana qawwee jalaa bade meeshaa jechuudha ulfaataadha. Poolitikaa wajjin walidhee ulfaataadha. Namni waaqaadhaan dubbataa maal ta'e? Cufameera gaafa dhaqu immoo kan kee kana waama isaa wallaalle giraamta gabbee galmee kee cufameera. Meessi akkuma waaqayyo dubbate har'a siin taa'ame. Narratti taa'ame, naaf taa'ame, naan taa'ame, galateeffadha waaqayyoon.